أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليانك يقالي جالة بك جرتن ندتو رحمن ربي نقار ربي سنوجين جراتو جتشا فيديو قبابا كم قجان راقب الدئ دفه تنجرا شير قودا يوان تقو يوات قولي الرابوع الرارقته obbolaan kan kees nami islaamaa biraallee irraa bu'aa argatu sheer godhi. Viidiyooleen ani irraa dubbataa jiru takkees toobikii takkees mata dureen irraa dubbataa jiru viidiyooleen maan dura dabaraniif kan irraa kana keessatti illee gorsa suuraa asrii suuraa gabaabaa kanarraa fudhachuu dandeenyurraati sanirraan dubbataa jiraachuudha. Suuraan asrii kun suuraa ajaa'ibaati. Suuraa kana keessa gorsa adda addaa jira. Bu'aa hedduu namarraa argachuu danda'a. San keessaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka sa'aatiin waan jabaa ta'e nu yaadachiisaa jira. Ammallee akka ilmi namaa khasaaraa hunda keessa jiru. Namni khasaaraa kanarraa nagaa ba'uu danda'u nama waa afur qabu malee jennee jechuudha. Viidiyoolee ammaan dura dabartee keessatti dubbanne jechuudha. Nama waa afur qabu. Waa afuran kana yoo qabaatte qofa nagaa ba'uu dandeessa nuun jechuudha Rabbiin Qur'aan suuraa kana keessatti. Waa afuran kana qofa yoo qabaatte nagaa bahuu dandeessa. Waa afuran kun kami? Kaduraa illa alladhiina aamanu nama amane malee. Warra amane qofatu nagaa bahuu danda'a jedhe. Warra amane eenyu warra amane kun imaanni kun maali? Viidiyoo darbe keessatti akka gaariitti irraa dubbadhee tan dabre jechuudha. xiqqoo irraa ibseetan ture jechuudha. Wacaamilu saalihaati kan lammaffaa maali? Warra dalagaa gaarii dalagan amananii hin dhiifne dalagaa gaarii dalagan jechuudha. Warra kanatu nagaa bahaa jee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Warra waa afur qabu. Waa afuran keessaa kaduraa imaana dubbanne wacaamilu saalihaati dalagaa gaarii dalagu. Laman nu hafachuudha. Arra tokko irraa dubbanna hoggas laman nu hafachuudha. Dalagaa gaarii dalagu. Dalagaa gaariin kun maali? Wa hadha huwa burhaanul imaan. دلقا قارين كن رقا إيمانات الجودة وجناح النجاح الآخر النجاة الآخر أما اللي مقاتك كان اتنمني نقابة ودان الجودة إيمانا في إنك دلقان كن والبالانسي قرن الجودة يو دلقان انجران إيماني قفت زنفايد يو دلقان جراتي إيماني انجران زنفايد الجودة كناف فالطيران إلى آفاق الفوز لا يكون إلا جناح الإيمان والعمل الصالح. جرس لا ملكية من أرجتشودن دو مالين ملكونا مرجتشودن دو مالين ملكاودن دانمني حقيقة ملكو حقيقة أرجتشوداف مالين أرجتشودن ديس دلقا إيمانا دلقا غاريتشود. إن الذين آمنوا ور ربي تأمنن جي ربين وعاملوا الصالحات وجي غاري دلقان يهديهم ربهم بإيمانهم ربي نسان كجيلش سبب إيمان ثاني تنان إيسد نسان كجيلش تجري من تحتها الأنهار قر جنة كان جنة سنا لقوان يعني أنهار فيها جنات النعيم أتشكيس جنة كأنني سنبودا يادون انجر ركوبين جر cinqiin hin jirre wallaluun hin jirre jaartiin nyaara sitti guuruun hin jirre jaarsi nyaara sitti guutuun hin jirre kam qalbii keessatti gubachuun hin jirre gammachuu zalaalam ni'maa zalaalamtu achi keessa jiraa fi eenyuuf warra amananii hojii gaarii hojjetanii. Inna alladhiina aamanu wa camilu saalihaati ammas maal je rabbiin ayyaata biroo keessatti warri amanan hojii gaarii dalagan dalagaa gaarii dalagan مال تجراف كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنة الفردوس نسان افتات إيسا بكا قبسو مساني تاتي بيجول بكا سان اتي أفيرا ماني ربين أفيرا إسان قب إيسي اتي قبطان تاتي بيجول جنة الفردوس والعمل الصالح هو العمل بالأوامر دلقا غاري جتشونكم مال جتشولا دلقا غاري جتشون waan rabbiin itti si ajaje ergamaan isaa itti nama ajaje hunda gochuun dalagaa gaariidha.
rabbii keessan gabbaraa jedhe wanni ibaadaa gabbarsuu rabbii ta'e hundinuu dalagaa gaariidha. Rabbiin haadhaaf abbaa keetti tola ooli siin jedhe qaalii isaanii godhi isaan kana dhaga'i isaan kana gammachisi siin jedhe isaan kana gochuun dalagaa gaariidha. Sadaqaa kennadhaa rabbiin nuun jedhe sadaqaa kennachuun dalagaa gaariidha. Zikirii godhaa nuun jedhe rabbiin zikirii gochuun dalagaa gaariidha. Waan khairii waan itti ajajamne dalagaan itti rabbiin nu ajaje hundinuu jaartiin qaalii jaarsa keetii godhi siin jedhe kana qaalii jaarsa keetii gochuun dalagaa gaariidha jechuudha. Maaliif amri rabbiiti. Jaarsis jaartii keetiif ilmaan keetti gaarii dalagi isaan kana masruuf isaan kana qallabi jedhee dirqama sirra kaa'e amri rabbiiti kun dalagaa gaariidha jechuudha kunis nami waan kana godhaa jiru. Wajtinaabu nawaahii ammallee waan orgamanirraa fagaachuun dalagaa gaariidha. Ija kee qabadhu gadi qabadhu siin jedhe ogguu waan hamaa agartu ija kee gadi qabattee haraamirraa ija kee gadi qabachuun dalagaa gaariidha. Arraba keessa nama gidduutti fuutanii dubbiin hin deddeemina waan hin taane namarran kaayinaa cubbuu namarran kaayinaa arraba keessan adabadha arraba keessan waan hantuun haasayinaa jee rabbiin arraba kee adabachuun arraba kee qabachuun hamtuurraa dalagaa gaariidha. Kana jechuun warri dalagaa gaarii warri dalagaa rabbiin nuun jaa jiru. Nama dalagaa gaarii dalagu qofa dalagee rabbitti amanee dalagaa gaarii dalage qofatu bor nagaa ba'uu danda'a khasaaraa sanarraa. Dalagaa gaariin kun maaligaa? Waan rabbiin si dhorge hundarraa dhorgamuun dalagaa gaariidha. Wanni rabbiin si dhorge hunda'uu irraa dhorgamuun jechuudha. Nama miidhuurraa rabbiin si dhorge irraa dhorgamuun dalagaa gaariidha. Nama hamachuurraa rabbiin nu dhorge irraa dhorgamuun dalagaa gaariidha. Dalagaa gaariin kun waan itti rabbiin nu ajaje dalaguun dalagaa gaarii waan rabbiin irraa nu dhorge dhiisuunis dalagaa gaariidha jechuudha. Allahu akbar. والعمل الصالح متنوع فمنه ما يكون عملا باطلا. دلقا غاري يچون كن مالي دلقان غاري بور رب برت نغاسي باستو غوسا هدو قبچون وان سلا وكتانا ما ارغون دندين اللي دلقا غاري جرچون كالتوحيد توحيد ربي تي امنو ربي توكچ قفتي امنون قلبي كان كيسا وان ما ارغون دومچو ارغودن دوميتي رب ما قفتو بيكو دندا اس كيسا ربي غبرو يچون ومحبة أولياء الله ورّا أوليوت ربي يجون ورّا مؤمن توت الذين آمنوا وكانوا يتقون ورّا ربي تأمنني ربي صداتا جالتشون سنيد دلقا غاري يجون دلقا باتنا كنما أرقون دندين يجون وبغض أعدائه أدويوت ربي ورّا دين ربي بلسو في ورّا دين ربي ملد آن هند جبون سنيس دلقا كيسا تجول وإخلاص لله تعالى دلقا وان دلدون ربي بجيش دلقو نمرا فارو بربادو متي كون الدلقا غاري كان اكتانا ميرقون دندين يجول ومنه ما يكون ظاهرا وأما اللي دلقا غاري كان الروان نمني أرقونا دوتو جرجول ما يكون بين العبد وبين ربي وانا أما اللي دلقا كون دلقا سيف ربي كيجدو كالصلاة أكا صلاة والصيام akka soomana waddu'aa rabbi kadhachuun dalagaa gaariidha jechuudha. Watajannubu alharaami fil maxaami wal mashrabi wal malbas haraam irraa fagaachuun dhugaatii fi uffannaa keessatti illee haraam irraa fagaachuun dalagaa gaariidha jechuudha. ومنه ما يكون بين العبد وغيره من المخلوقين. أما اللي دلقا غاري والنجر مكمالي وان قدو كيديب قدو المنا ماجرو gidduu keetiif gidduu waan rabbiin uume gidduu akkaataa itti wajjin jiraattu haala gaariin wajjin jiraachuun waan gaarii yaaduufiin waan gaarii gochuufiin du'aayii gochuufiin khairii itti dalaguunis dalagaa gaariidha jechuudha. Akka haadha abbaa ofiitti tola oolu waan rabbiin uume keessaa kan haqa guddaa sitti qabu kami haadhaaf abbaa keeti jechuudha. Eegas akkasumatti akkuma itti aanutti deema jechuudha. حيوان هنگرته حيوانات اللي تولا اولو توتچود دلقا غارين هدو رچود كناب ربي مالجد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أماناني دلقا غاري دلقا مالي دلقا غارين كن غوزا هدو قبچود وانما ربي نتساجة جوندينو دلقا غاري دا وان ربي الرار ارقمي سنجير يور رار أبت دلقا غاري دا ور كوان كان قران
maaltu jiraaf isaan nagaa bahan jechuudha khasaaraa jala. Waa afuran rabbiin dubbate keessaa waa lama dubbanne jechuudha. Amanuu dalagaa gaarii. Kan sadaffaa viidiyoo ittaanu keessatti dubbannaa jechuudha. Kan ittiin ilmi namaa nagaa bahuu danda'u khasaaraa rabbiin wal asrii kana keessatti dubbate keessaa ilmi namaa hundi khasaaraa keessa jira. Warra waa afuran kana qabu malee kan rabbiin jedhe afuran keessaa waa lama dubbanne jechuudha. Imaanaa viidiyoo dabare keessatti dubbannee dalagaa gaariillee viidiyoo irraa keessatti dubbannee warra amanee dalagaa gaarii dalagee gara rabbiitti dhugumaan dhiyaatee ikhlaasaan sodaa rabbii argatee bor rabbi biratti nagaa bahu rabbi nu haa godhu. إيمان بتقوى يا رب نوكن صدقك يا رب نوكن يا رب نراك إبلي صلاتك يا نراك إبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.